Israjicha afarta bari demi torba kasi amma soddemi tokkot tikumne dubbisna kaze dama Yesusin ya Yaaqoob ya Israa'el karanko waaqayyo duraan dhokate firdiinko waaqayyo ko biratti anaaf ilaalamne jettee maaliif dubbatta maaliifis komatta ati ndeenyere hina geenyesre waaqayyo gooftaan bara baraan jiraatudha isa inni isa guutummaa biyya lafaa uumedha inni hin muduku hin dadhabus hubannaan isaas namni qoree bira hin ga'u inni warra dadhabaniif humna hin kenna warra aangoo hin qabneefis jabina hin kenna ijoollonni hin dadhabu hin mudukos dargaggoonni gufatanii hin kufu warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan garuu humni isaanii naareffama akka Joobilaas baay'eedhaan ol hin ta'u hin fiigu garuu hin dadhaban hin adeemu garuu hin mudukan. Masa duri akka sirrotan dubbadha humna warra waaqayyoon eeggatanii kutaa kana keessatti gabaabumatti gaafa laaltan waa'ee warra waaqayyoon abdiidhaan eeggatanii inni guddaan isaa lakkoofsa 31 irratti waan gara olittaa sa'a ture cuunfee qabaa godhee qabata warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan humni isaanii maal hin taa'edha jedha dubbata gargaaran maal taa'edha inaareffama akka maal immoo ta'u jedha akka Joobilaas hin ta'u jedha waa'ee Joobilaatti fakkeessa maaliif warra waaqayyoon eeggatan keessaayyuu warri abdiidhaan eeggatan maaliif caaffanni qulqullaa'an waa'ee Joobilaatti akka fakkeessa galgala kana hamma yeroo konaa kennan dubbadha walumaa galatti garuu kutaan kun kan dubbatu waa'ee Israa'elidha Israa'el jireenya isaa keessatti yeroo miidhamaa ture yeroo harka garbummaa ture yeroo harka boojuu ture waaqayyo irratti komii guddaa dhiyeessa wanta inni jedhe dhiyeessu yumaa inni waaqayyo maaliin nu dagate waaqayyo maaliin nu dhiise waaqayyo maaliin nu gargaaru kan jedhurraa kan ka'e waaqayyoon komii komata komii sabni kun qabuudhaaf garuu waaqayyo karaa Isaayyaas raajichaa deebisuudhaaf jedhee fakkeenya gurguddaa sadii kaaseetu dubbatan tokkoffaa waaqayyo isa waan hundumaa gararraa akka ta'e inni immoo isa waan hundumaa akka uume immoo bifatte godhe akka inni dhaabe lafa kaaf lammaffaa keessatti wanta inni dubbatu ijoollonni hin dadhabuedha hin mudukusiedha akkuma kana dargaggoonni maal hin ta'u jedha gufatanii hin kufuedha ijoollonni maal hin ta'u hin dadhabuedha tokkoffaadhatti waaqayyo uumaa akka ta'e uumaa waan hundumaa akka ta'e waaqayyo aangoof guddummaa waaqayyo lafa ka'a sagal qabaa keessatti iyyuu waaqayyo warra aangoo qabneef maal hin kenna jedha jabina hin kenna jedha warra dadhabanii maal hin kenna jedha humna hin kenna jedha namni yoo dadhabe maal barbaada humna barbaada yoo jabina dhabe maal barbaada aangoo barbaada walumaa galatti namni aangoo qabnu aangoonsaa humna isaa kanarraa jabina kennaaf fakkeenyaaf nama kiiloonsaa 100 ta'ee aangoo qabnerraa nama kiiloonsaa 45 ta'ee kiiloo qabu sakamtu caala isa aangoo qabutu caala kiiloonsaa 45 ta'ee aangoo yookaan achi muudansa yoo qabaate satu caala jechuudha walumaa galatti waa'ee aangoodhaaf waa'een humnaa kan eenyu kanarraa inni waaqayyo kennu akka cabila fakaa kanaaf namni gaafa waaqayyoon eeggatu namni waaqayyoon gaafa abdatu eenyu kanarraa eenyu ol akka inni ta'uudhaaf sagalee waaqayyoo lafa kaa'ee dubbata sababiin isaa Israa'el yeroo abdiinsaa bade yeroo abdiinsaa muduke wanta inni qabu hundumtu yeroo booji'amee harka mootii Baabiloon Nebukadnezar gaafa gale waan godhu wallaaneera waaqayyo garuu akkasidhaanii Israa'el sabni koo na dhiiseera waaqayyo na gateera dhugaan koos waaqayyo koo duratti dhokateera jedhee komii irra jiraa'e waaqayyo garuu akkasidha ani saba kana hin ganne saba kana hin daganne waa'ee saba kana ammayyuu an akeeka haaraan qaba an ammayyuu yaada haaraan qabaadha ati dhageenyeere hin beekneere jedha waaqayyo maal si qabaadha jireenya haaraa si qabaadha jedhee booddee ni lammaffaatti waan dhibba kudha qabe keessaati akka waan hundumaa irratti aaboo gooftummaa qabu erga dubbatee ka'eessa Isaayyaas itti aansee akkasidhaan ijoollonni hin dadhabuudha dargaggoonni immoo kufatanii hin kufuudha maalii waa'ee ijoollee kaasa amala ijoollee keessa gaafa laaltan ijoolleen yoo fiigdes yoo taphattes akka isheen dadhabdetti sammuun nama amanee garuu namni kamiyyuu hin dadhaba dargaggoonni immoo warri humna qaba gaaraba warri jedhaman warri fagoo qabu jedhamanii eegan isaanis maal hin ta'u hin dadhabu gubatanii hin kufuudha kana lamaan keessaa garuu ijoollee garas dargaggoota garas warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan maal hin ta'u jedha caalanii argamu caalu'e isaan akka maaliif jedha akka Joobilaati maaliif caaffanni qulqullaa'aa amantoota warra waaqayyoon eeggatan akka Joobilaatti lafa kaa'e maaliifidha warri waaqayyoon eeggatan akka maaliif jedha akka Joobilaati Joobila mala akkamii qaba dandeettii akkamii qaba humna akkamii qaba jabina akkamii qaba caaffanni qulqullaa'aa amantoota waaqayyoo sagalee waaqayyoo waa itti fakkeesseera babatti fakkeesseera gugeetti fakkeesseera akkuma kana borofatti fakkeesseera leenqatti fakkeesseera asirratti garuu warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan humni isaanii naareffamaa akka Joobilaas hin ta'u baay'een isaaniif kennama maaliin ta'u jedha hin barrisuudha karaa biraa hin adeemu maaliin ta'an
Imudukan, infigo, indet aban. Eut, warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan dadhabbiin irra hin jiru jedha. Wanti nama dadhabsiisu biraachuu danda'an biyya lafaa kanatti haarotaan gadhee ka'e. Biyyi lafaa kun dadhabbii gidiraa baay'ee qabdi. Garuu achi keessatti warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan humni isaanii naadeffama akka eenyu ta'u akka joobiraa ta'u jedhe. Maa inni joobirri kan jedhu ammas gaaffii nama hundumaa keessa akka ta'u nan barbaada. Sagalee waaqayyoo warra eeggatan maaliif joobiratti fakkeessee haasa'a? Warri waaqayyoon eeggatan akka maaliiti? Akka joobiraati. Meanis warri waaqayyoon eeggatan maal fakkaatu waan jedhu keessa tokko jedhaati akka joobiraati jedha waa'ee joobiratti hundoo shaasuun barbaada. Joobirri maali? Amala akkamii qaba? Dandeettii akkamii qaba? Humna akkamii qaba? Dargaggoonnoo hin dadhabu jedheera. Ijoollonnoo hin mudhuuf jedheera. Namni waaqayyoon eeggatu immoo hin dadhabu yoo fiige yoo adeeme iyyuu sanaa gararraa maal qaba? Humna qaba jedheera. Sagalee kana keessa sagalee waaqayyoon lafa kaa'u warri waaqayyoon eeggatan akka joobiraati. Joobirri maali? Joobira gaafa laaltan fakkeenyaaf amala joobiranni qabu keessaati. Joobirri amala isaa keessaa waa tokko qaba. Sagalee waaqayyoo maaliif warreen kan warreen akka simbirroo warreen akka allaatti warreen baallee qaban keessa maaliif joobira kaasee qobaat kaasa warra kaanii maaf hin qaba? Joobirri amala addaa qaba. Amala joobira warra kaanirraa adda isa godhu dhufee immoo amantootaaf warra waaqayyoof kaadhimaman warra dhiigni waaqayyoo bitee warra mootummaa waaqayyoo qophaa'aa jiranidhaaf bakka bu'ee fakkeenya ta'e kan inni haasa'udha. Tokkoffaa amala joobiraa keessaa wanti nama lafa kaa'ee dhaafanne qulqullaa'an joobirri amala isaa keessaa ija fagootti ilaalu qaba. Iji isaa haala ilaalu. Iji isaa naannoo bichaan ilaalu. Iji isaa sabara bichaan ilaalu. Iji joobiraa ija fagootti ilaaluu danda'u. Fagootti akka ilaaluudhaaf maaliif sagalee waaqayyoo joobiratti fakkeessa dubbata? Joobirri fagootti ilaalaa jedhu beektonni. Waan dhiyoodhaan miti kan inni biraa waan fagoodhaan ija namni qabu caalaa dachaa saddeetii fageessee ilaaluu danda'edha. Namni tokko fakkeenyaaf asii kaasee amma asfaaltiitti ilaala yoo ta'e inni immoo dachaa saddeetiin isaa olii fageessee ilaaluu danda'a. Kana qofaallee miti fageenya inni itti ilaaluu danda'u hanga kiiloomeetira 7 5 ilaaluu danda'a fageessee waa tokko. Wanta inni ilaaluudha. Wanta inni ilaalu maalidha? Tokkoffaa diina isaa ilaaluu danda'a. Lammaffaa waan isa gargaaru waan nyaata isaaf ta'u amala fageessee ilaalee waa to'atu qaba waan ta'eef. Eewutu joobiri. Amantoonni kanaaf maatti bakkee magaalaa geettan warra fageessanii ilaaluu qaban akka isaan ta'aniidhaaf maatti fakkeesseera joobiratti fakkeesseera. Joobirri naannoo ilaalamiti. Joobirri safara ilaalamiti. Joobirri ollaa ilaalamiti. Eessa dalagaa fageettan fagoo ilaala. Wanta inni fageessee ilaaluun akka nama siniin jedhe waa gurguddaa lamaaf isa gargaara. Tokkoffaa naannoo isaarra maatti jira. Ho'iinsi qilleensaa bara'aa jira yoo ta'e bara'aa keessa jiraata yoo ta'e ho'iinsi qilleensaa kun ho'iinsi volkaanoo yoo ta'e namiidhuu danda'a waan ta'eef jedhee fagootti ilaallata. Akka sammiidheedhaaf ija akkamii waan qabuudhaaf ija fagootti ilaalu waan qabuudhaaf. Kanaaf amanaan amala akkamii qaba gaafa jettan fakkeenya joobiraa kan inni godhata fageessee ilaaluu qabaadha. Waan samiidhu ta'uu danda'a. Waan saballees ta'uu danda'a. Fagootti ilaalee maal godha? Yookaan irraa godha yookaan taliin eeggatu darba. Wanti isa gargaara naannoo isaatti to'atee laata. Naannoo isaatti. Jireenya kiristaanaatti gaafa deebifnu kiristaanni naannoo isaa bichaa ilaala taanaan sabara isaa bikka ilaala taanaan maatii isaa bikka ilaala taanaan akka inni sin jedha. Warri waaqayyoon dhugaatti garuu abdiidhaan eeggatan. Abdii isaanii warri waaqayyoon godhatan akka joobiraa. Eessa ilaalu? Galma biraa ilaalu. Lafa biraa ilaalu. Astaanii iddoo biraa daawwatu. Ija maaliin? Ija hafuuraan ija amantiidhaan. Namni waaqayyoon abdii isaa gaafa godhatu humni isaa akka humna eenyuti jennee akka joobiraati. Warri waaqayyoon eeggatan humni isaanii akka eenyuti akka humna joobiraati. Joobirri amala isaa keessaa immoo amala fagootti waa ilaaluu qaba. Iddoo warri kaan hin ilaalle ilaala. Lafa warri kaan hin daawwanne daawwata. Har'a jireenya hafuuratti gaafa hiinu warri dhugaatti abdii isaanii waaqayyoon godhatan salafarraa caala isa waaqarraa ilaalu. Sayyidata caala isa gootu ilaalu. Sideebisarraa qabeenya kee bareeramee gadi dhiyeessu. Amala joobiraa keessa lammaffaa. Ol fagaatee adee gadi dhiyeenyatti nama yeroo baay'ee ol fiinsa yaada. Amala isaa keessa yeroo baay'ee joobirri ol ka'ee adeemudha kan inni barbaadu. Waan gadii miti kan inni yaadu. Haalonni yoo ta'an wantoonni garaagaraa yoo ta'an qilleensi yoo boba'e wanti garaagaraa yoo ta'e wanta inni hawwu wanta inni yaadu ol ka'iinsa ol ka'udha. Maaliif qaboo joobiraa sagalee waaqatti fakkeesse gaafa jettan kiristaanni biyya lafaarra ta'ee biyya waan akka ilaaluudhaafidha. Abdii isaa lafarraa caalaa abdii isaa waaqarraa akka ilaaluudhaaf fakkeenya joobiraatti fakkeesse haasa. Amantootaaf abdiin kenname abdii mul'atu miti. Abdii maaliif ta'eera? Abdiin mul'anne garuu isa mul'achuudhaaf jiru. Abdiin nu kenname abdii
Roome sabde dem sadi mai. Nuni mali fagina gela. Abdi kam fagina. Nani kam fagina mali fagina. Abdi da. Abdi jamulla tu mali tela. Abdi mitela. Namni garawante ikan ragamu lo abda te mali ko gela. Inni abdi are gela. Garawante ikan ragamne lo ya le garu mali ko gela. Opsani ek ganna. Namota ba ek kamide, namota ba ek na jese. Humna sani kan de nafsise wa mulla ta. Kristani mo wa mulla tu garas wa ni mulla ngabda tu ab. Lam yaro amma kana barsini yaro amma kana wa mulla ta hamila namota ba ek amira. Abdi namota ba ek turela. Abdi kristana garo isam arga jillo garas abdi gira kamna. Isam mana kena gale mana kambira lo fagira. Inni lu edu ka hagatan yesu wa ayo tamegera ya. Warri qaron sani fagot tilalu akka jobira kana hama wala kesa de murna wolunda wonta isangar gara ga tulanda nadaga alla wa ayo dal to amazgata ligirtan namota amazgata ligirtan ija fagot sunu da barbada wa abdi ke satu kuma wa agratana wa mandara wa safara wa aga amajrun wa mulla tajrun wa ayo lingal ine agitta boba ajira yote bidia ilarta hala tuwal je ajira yote naga to bilarta ayran abiya kalama de jake badela liga yesus na negraya ana qaro fagot tilalu qabatun kristana ran barbatis namni wae ol kai sayyadu tanan kristana mit inni uguma wa ay abdi wa terege chundande namni uguma tu wa ay abdi ko tigere hojrate yero unni ma mare ga bagate ol kai sayyad ol kai sakami kalamir ga wa ay bat ol kai sakami ni yadu mayni akka mutamu datu akka getara munaju anna amma kana base anna hara ufatuna bakaju wa esami ga fayatu wa anna farra daga te mol chargatta yero unni ma ol garara gidatu ya yero ba e amala jobra ke saga falatan jobiri bokkang ga farobu abjadu dumesi wa arasi gede ga fadobu isa garara kan ni darbe gida isa ol te egira abada kulkulla ke saga bisa mai da ke saga gi sodone ko sorbarat musen geda ga fa umuri sa wagga bidda bute geda malte geda hindu egeda garu rodu sanatti iki samalin te egeda himbarin da ture geda hinde amnes sakami tumisa suba ga fa gibs ibet humisa ndamne iki sambarin ne magila nagira itto wa ayo tingere kan anin arun apila raja so wa ayo ya defi pika anan gambayasu achiti garu ape magira garu karawala katimalte indue yodu e malin tane amanti sanganne jilbi sai mulungle iki sai jamne iki sambayu akuma gena ma ifature hindi bisnisomne ana ke fada bai ella mahara erga amane wagga sadi wagga la magaru lo mera furisa ishamanti sadu lo mera wa ila lamju wanda tila luka budu wa ya makinani wa ya fadranit abada kukula ka takoribat sinduran rusati motum masa barbara kajelum masa barbara ni kamalta sinim de bala mai saya pada barbadu lu andu akara barbadu nincal inni mo ga bagabila ga fa ol kai sayada ke ol kaftera harus dia bisa diga yesus asika dia kan tega ada jike solia ya ga negra ya ne is oliya de ya akame ga beda is oliya de ya inni oliya de ya olla bu de ya nabi gamati amira musaino to karademu karatana fanit ija fayya abatre musenga hadwe humni sada abanit jabata akuma ga habiya jibsila ya tijira dayo ogame kama ginatela ogani ba dikdama ochetera ama era dekesera amayu chabana yo wani kisage eyo dat amendune chamendune oto ilalu butanesokke anafina jajjabon nyungu fatu kanini gedena ijolle non dat abu kanini gedena warin dat abu gena mani ya de mali tawun dat abu warin garu dat abu fakatan mani na jabona sankara eno kara kristos abdin sani eno antera wa ayo awan tera ana anno ke lalte ko ma kanit sabara ke lalte mo akanit daga ko ya singa kagra wa kara amen oni ya singa kagra sadafa yero di ni sadat abu jobi na marasa ke sa amal ofare suka yero di barisa deme umurin sa deme roda ebe rodu lobu go malta ofare wagga sabda mishani aga afuta magi duga bagalu indullo mande daba agare abu malgoda ofare suda kharachira dandicira akuma du fetti duri sarate karawanne na malgoda devisi amal ofare suga ofares dullu min febi ka dullu mata fillah den abbi wa du feda den abbi to fillah wantan number banne wa du feda wantan number banne wa du feda ko to fillah malgoda imbi imbar badwe amala ofare
ofaresuu qaba umurii waggaa 35 hanga 40 yaada ofaresuu qalbii ofaresuu yoo qabaate maal ta'a haara'uudhaaf yaada amala ofaresuu qaba joobirri wanti joobiratti dhufu joobira kamittuu dhufu joobira kamirratti umurii waggaa 35 40 gidduutti hunda isaaniirratti dadhabbiin hin gadhiifamu joobirri achi keessaa garuu abshaala ta'e amala addaa wayii qaba bineensi inni kaan yookaan achi ilbiisni inni kaan allaattiin qabu gaafa guyyaan samurame dadhabeen madoo joobirri garuu hundu maal godha gaafa geettan sagal qaba humni isaa gaafa dadhabu gara kattaa deema erga gara kattaa deemee booddee maal godha beektu erga gara kattaa deemee booddee jireenya isaadhaaf kan barbaachisu wanta ittiin kaleessa eenga dagira akka tureef amma jiraachuuf jiru namummaa isaa fudhatee gara kattaa gala joobira jireenya isaaf kan barbaachisu qaama isaa keessa waa guddaa sadii tokko maal gaafa geettan fuuruu isaati lammaffaa kokkoo isaati sadaffaa immoo qeensa isaati ni tokkoffaa fuuruu isaa kun maal godha gaafa geettan akkuma beekamu wanta lubbuu qabu malee immoo nyaatu waan ta'eedhaaf joobira malee isaa keessa fuuruu isaa kanaatiin qabee maal godha wanta kan baarra keenya cireenya ana gaafa umurii isaa waggaa 35-40 guutu hin dadhaba fuuruun isaa amma fuuruuttiin jiraatu qaama isaa kana kan gargaaru dadhabeera yoo ta'e gara kattaa dhaqaasin hin jedhe ni lammaffaan immoo waan ittiin ol gararraa jiraatu ol gararraa jiraata waan ta'eedhaaf akka inni ol ka'uuf kan isa gargaaru immoo kochoo isaati kochoon isaa kun gaafa umurii isaa 35-40 guutuu kana maal ta'e dadhabaa deema ni kan biraan immoo kan isa gargaaru qeensa isaati warreen kun garuu gaafa umurii isaa iddoo kana ga'u laamshaa dadhabaa deema egaa qaama isaa kana baatee iddoo kana gaafa geettani kattaatti dhaqee gala kattaa keessaayyuu kattaa caccabaa kattaa qara qabutti dhaqee gala maal ta'uudhaaf gaafa geettan haara'uudhaaf dhaqa namatu dhaqe ittiin jedhamiti sammuu of haaressu waan qabuudhaaf sammuu of jijjiiru waan qabuudhaaf gara eessa dhaqa gara kattaa dhaqa erga dhaqee booddee isa jalqabaa wanta inni godhu fuuruu isaa namni yoo nyaate malee jiraatu waan ta'eedhaaf bineensi kamuu nyaate malee jiraachuu hin danda'u waan ta'eedhaaf nyaata isaaf kan ta'u jalqabaa fuuruu isaa kana kan inni gochuu jalqabu kattaatti dhaqe sanatti of rukuta gaafa dhaqee of rukutu asiin of rukuta ofirraa muta asiin ofirraa rukuta ofirraa mummuree booddee erga aara'ee fi booddee garuu salphaatti na haara'u kan inni tobbus lafatti seenaa kattaattidha kattaa keessa kattaa qaramaatti kattaa akka milaaciitti tobbus maal gochuudhaaf afaan isaa yookaan fuuruu isaa qarachuudhaaf kakuu haaraa gaafa dhumnu kattaatti amanaan keessatti haareeffamuu qabu eenyudha Kiristoos Iyyasuus keessa namni gaafa jiraatu yoo qorumsa qabaateeyyuu yoo lola qabaateeyyuu wanti dadhabbite yoo dhabubateeyyuu gaafa ilma waaqayyoo yaadu irraan caala dhabiinsa ameenaa galee fuuruu isaa kana erga lafatti rukutee booddee yookaan dhagaatti tumee booddee hin qaramaaf salphaatti hin qaramu garuu guyyaa baay'ee isa gaafata yeroo baay'ee isa gaafata erga fuuruu isaa kun haara'ee booddee ammayyuu haara'uudhaaf maal ta'eera kochoon isaa hafeera miilli isaa hafeera yeroo kana deemsa dhaaba yeroo haara'uu jedhu kana deemsa dhaaba hojii kaleessaa hin dhaaba iddoo ga'uu qabuun dhaabeetu manatti galee ta'a yookaan kattaatti galee ta'a maaliif ol galee gaafa geettan haara'uu dhaqe malee duunanne du'a baqatee kattaatti galeera amanaan gaafa kiristoos gara Kiristoos dhufu yaada kaleessaa amala kaleessaa gatee haara'uu jala jiraata yoo dadhabbiin biyya lafaa irratti dhufe iyyuu gara fannoo waaqayyootti siqee haara'uu jala jiraata haadha si eebbisa mul'anni kee doonarraa qabee haara'uu ni garaayyaa ni lammaffaan immoo fuuruu isaa qaramee bareede kana maal godha beektu qeensaatti si gadee jedha of nyaata deebi'ee namaaf harka akkuma barbaachisu joobiraaf immoo maal isaati qeensaatti waan ta'eedhaaf waan qabee nyaachuudhaaf isaa waan ta'eedha maal godha fuuruu ammattiin kattaatti of ture kanaatti maal godha qeensa isaa irraa quncaafa qeensa isaatti gad irraa quncisa dhukkubuun sanaaf aaduun sanaaf yoo aadeeyyuu haara'uuf deemaa jira waan ta'eedhaaf jijjiiramuudhaaf deemaa jira waan ta'eedhaaf ganaa waggaa amma jiraatee ganarraa jiraachuun jira waan ta'eedhaaf otootti dhagamu maal godha ofirraa baasa da'oo galee ofirraa baasa erga ofirraa baasee ka'ee booddee maal sana baaseera fuuruurraa baaseera annisaa qeensa sanas baasee booddee qeensa haaraatu qishata amma qeensi haaraan deebi'ee biqilbitti maal ta'a achuma tura waaqayyo takka takka nama tokko hidhee biyya tokko kaa lafa tokko kaa naannoo tokko kaa yeroo waaqayyo si kaa'u yaada waaqayyoon taa'aa jirtanaan beekta bakka haaraa jirtu akka jijjiiramaa jirtu akka hojjetamaa jirtu joobirri kun namni qabeen keenyan ofii isaa dhaqee suuqatti galee ta'a sababii maaliif akka taa'uudhe yoo taa'ee ka'ee booddee guyyaan taa'u yoo raawwate immoo eessa akka dhaquuf jiru beeka dadhabbii isaa harcaa bakkaa jira waan ta'eedhaaf ittuma taa'uu qabu ta'a ergaasii qaba hidhameen taa'ee kan jette yaada waaqayyoodhaan har'aa qabee qabu sagantaa kanaan haala ta'uu sii ta'anii jiraayyaa Attaka takkaa waaqayyo arjuu wajjin hidhee nama ta'a sagantaa baay'ee wajjin hidhee nama ta'a
maaliif gargaara? Nyaachuudhaaf. Qeensi isaa hoo eebba isaa yookaan achoo waattii qabachuudhaaf. Baallee isaa maaliif gargaara? Ol ka'iinsaaf gargaara. Gaafa sabumaa ta'u kotteedhaan maal beektu? Qaramee bareedina muurumsa nyaata kajeeleedha. Amma wanta kamuu yoo tidhatte nyaachuu dandeessaadhaan. Miilli isaa wanta kamuu qabuu hin danda'aadha. Garuu maalidha? Siyaafeera waan ta'eedhaaf qooyi yeroo waaqayyoo eenyaadha karaa biraa. Afuratti kanaa isaadha waan ta'eedhaaf. Jedhee booda achi barisa dhaqabeettu isa sadaffaa haaraadhaa gaafa ta'u iddoo bishaan fincaa'uudha yookaan iddoo bishaan shaandaa qabuudha. Naga iddoo namni jiretti qaaqee gadi bu'ee maal ta'a? Guyyaa 40 hojjeta. Kitaaba booddee maal godha? Kaattuu isaa bitaa mirgaa bishaanitti qaba. Kaattuutti maal godha ta'e beektu? Kaattuutti handaaqoo gidduudhaa ba'ee samii gararraa gidaachaa ture. Beekaa cabsa. Kana booddee gaafa dhaqee booddee mirga isaa bitaa isaa fuudhee bishaan fincaa'uu jalqabee booddee ilkaan isaa ittiin diina qaluudhaaf jalqaba qaratee ba'ee maal godha beektu? Ofirraa quncasatti. Ofirraa quncasuu qaba. Safa gosa giraachisu. Safa gosa ga'e. Samii gararraa sageessa deebisu maal godha? Ofirraa quncasa. Gaafa irraa qunca'ee booddee dhufu haga guyyaa 40 maal fakkaata beektu bifa isaa gaafa laaltan. Handaaqoo harka namaatti qalamtee baalleen irraa ba'ee gulluchuu ishee fakkaatee ta'a. Kan handaaqoo uma isheetiidha. Kan isaa garuu haarifamu. Eessa keessatti haara'uu jalqabe jedhe kattaa keessatti. Caafatti gaafaniiku abdii warra waaqayyoon hin qabne akka handaaqoo bulluqa keessa galteetti. Jireenyi warra waaqayyoon hin qabne handaaqoo bulluqa keessa galteedha. Jireenyi warra waaqayyoo qabanii garuu joobira beekaa kochoo biraa tirana deebi'ee haaraameen haariidha. Abdiin nama takka jireenya Iyyoob wajjin wal fakkaata. Iyyoob jalqabaa gaafa laaltan seenaa Iyyoob keessa Iyyoob tokko gaafa dubbiftan qabeenyi Iyyoob jalqabaa baay'ee ture. Seexanni maadheen guyyaa tokko gaafa waaqayyo waan hundumaa walitti qabee uumama hundumaa wajjin haasaa godhe dhufee gidduutti argame maa jedhee waaqayyo fedhee ateessaa dhufte kennaan biyya lafaarra naannaa oleen dhufa jedhee ishii Iyyoob garbicha koorra maalii gada kee kaawwatte jedhe Iyyoob nama qajeelummaa isaa garte malee nama dandeettii guddaa qabu garte malee otoo ati harka kee irraa kaaftee horii isaa rukuttee dhala isaa rukuttee si ganaa jedhee joobirri qunca'ee akka qullaa ta'aa jira siin jedhee jireenyi Iyyoob yeroo seexanni dhugaa ba'umsa akkasii dhugaa ba'u manni isaa guutuu ture karri isaa guutuu ture ijoolleen isaa baay'ee ture seexanni garuu maayidheeni qajeelaa waan ta'eedhaaf waan ati mata haa xiraaxirteedhaaf inni si kannuu dhiise malee toota harka kee irraa kaafattee jireenyi isaa harkaa dhaame isa abdii si godhate isa si amanate isa si eeggatu maal godha si ganaa jedhee kan akkas jedhee akka ani garbicha koo Iyyoobiin beeka waan ta'eedhaaf waan barbaade irratti godhi garuu lubbuu isaa miidhuu dandeessu seexanni gaafa harka isaa ol kaasee mana Iyyoob rukute guyyaa tokkotti jireenyi Iyyoob waggaa baay'ee kuufate maal ta'e harkaa barbadaa'e amala eenyu fakkaate jettu amala joobira kana fakkaate asiitu manni taa'aa jiruuti sagalee iyyaa dhufame maal jennaan ijoolleen kee mana bolaa kee totaanii nyaataa jiranii maal ta'an hin dhumaan inni gaala eegu fiigaa dhufe maal warri kanalata dhufanii maal godhan gaalota nurraa fudhata waan ta'eedhaaf bakka abiddu waaqarraan bu'e bushaayyeen fixe asii oduu gaddaa asii oduu gaddaa asii oduu gaddaa guyyaa tokko keessatti oduu gaddaa shanjaa ol dhaga'e tuma kan ilaalu akkase lafa dha'ee gaddee hin bu'eedha kan jedhee garuu garaa kutatee qullaa koo dhufee waan ta'eedhaaf qullaa koon deebi'ee gara ganaan jiru amanaa jiraanii gadhiiyyeeyya gaafa Iyyoob jireenyi isaa hundumtuu daaraa ta'e duwwaa ta'e amala joobira kana fuula koo dura fanaan waa'ee joobira kana gaafa gadi immoo waa'ee Iyyoob tura dura lafti qullaa keen taatu lafti harka duwwaan taatu dudduuba isaa waa dhufaa jira deebi'amee gara boqonnaan tokko harka duwwaa yoo ta'e iyyuu boqonnaan afurtamii nama garuu dachaa ta'ee dhufaa jira harka mirga darbadhaan naa dhufaa jira jedhayya harka kas naa dhufaa jira jedhayya waanatti qabda takka duwwaa ta'uu danda'a otoo waaqayyo abdiidhaan eeggattu humni warra waaqayyoon abdiidhaan eeggatanii garuu akka joobiraati joobirri kun maal keessa inni gale qullaa ta'eera yoo barrisuu yaade barrisuu hin danda'amu garuu iddoo wayii galee jira iddoo kan beektu kattaa keessa jira iddoo warri kaan jiran hin jiru waan ta'eedha dhaggeeffadhu harka duwwaa yoo taate iyyuu firis dhiisee yoo deeme iyyuu kanatti nagarree kattaa wayii si marsee gidhaamee gadhaaya gaafa firri sokku waan duuta wayii isinitti fakkaata gaafa qabeenyi sokku waan hafta wayii isinitti fakkaata hin hafneen kaamte malee ati ameen nan gadi beeyyesuusa hin hafneen kaamte malee ati ameen gadi yees hundumtu sokkee booddee 42 irratti maal waaqayyo jireenya Iyyoob haduraa caalaa dachaa maaliif godhe isa eebbise ni dura lama ta'e tokko ta'e sokke lama ta'e lama afur ta'e deebi'ee dhufe jireenyi warra waaqayyoon eeggatanii joobira fakkaata joobirroo amala ofaanessuu qaba dhagaa orumsa wangala garaa gaafa jireenyi keessan miidhamu gaafa barri keessan miidhamu gaafa gaa'illi keessan miidhamu gaafa hojiin keessan miidhamu maaliif ta'e kan dhaggeeffadha akkeeta waaqayyoo jiraachaa
inni caalaa fee jira dha inni kaan immoo jira wal waameenaa dhufedha namni gammadee gatti ameenaa dha kanaaf joobirri kun amala ofaaresutti galee gira waan jedha erga qullaa ta'e booddee erga ommiice qullaa fedhe booddee guyyaa 40 taa'ee achi gaharoo garuu haareffamee ba'a waaw huruunsaa biqilee qeensi biqilee fi kochoonsaa biqilee fi dhufa gaafa dhufoo dulloomuun irra ga'ee ture irraa sokkeera inni duunni ga'ee ture irraa ta'eera duuniyaa feera haareffamee dhufeera gaafa dhufu garuu maal fakkaata beektu warra kaa wajjiniin ijoollee warra ganamaa fakkaata garuu ofaaneessa dhifa malee umurii isaa deemeera haara'eera dhaggeeffadhaa jireenyi keessan asii gadee deemaa kan jiru hana haareffamuun sinii ta'a socho'uu kan dadhabdan sagantaa kananiin sochootu jedha waaqayyo ameen jedhaayya harka mirgaa darbadha naqa sadii naan haaraa jedhaayya jedhaa naan haaraa jedhaayya salumaa naan haaraa jedhaayya amma gaa qaramee ba'eera waan ta'eedhaaf waan dura nyaattuu dadhabe nyaattuu hin danda'a hilaba namaas waan dura qabuu dandeenya nama qabuu danda'a huruunsaa qarameera qeensi isaa deebi'ee biqileera kottoosaa lafeera waan ta'eedhaaf isa yaade bukkee ga'uu hin danda'ama isa yaade qabuu hin danda'ama arraa qabeessi deebisa sagantaa kana dudduubatti wanta harka kee qaluu irraa qabee dhibatee agaruu raajeera harka kee agaruu dhiigeeyyees otoo humna gurguddaa qabdanii tu sagantaa baay'ee qabdanii kan waaqayyo daboosin kaa'eedhaaf waasan irraa qeexxa'aa jira har'ame baay'ee keessan qorumsi gaafa sinitti baay'atu maaliif beekuu dandeessu sin qaraa jira waaqayyo joobirri kun ofiisa maal ta'a gadi agaattoo buusa siin immoo waaqa irratti natti si buusee rakkina sitti buusee si qaba na qara sanaanis erga qaramtee baatee booddee garuu nama baay'ee nama baay'eetu na milkooftaan jedhamee giraayyaa nama sin bukkee qabaaraasa maaliif akka qoramaa jirtu siifaa galbudhaan maali abdiin kee Yesuus waan ta'eedhaaf jedhaani biyyi lafaas rakkisaa jira jedhaani ati garuu jedhaani haaroftee baata jedhaayyaa nam tokko ergaa kooti kan jedhu harkaa fuudhee ameen agiriyya harka mirga darbatee ameen agiriyya kanaaf amala isaa keessaa joobir amala ofaaressuu qaba warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan akka malee isaan akka joobiraati warra fageessanii warra ol kan seegatanidha gadi yaadan kufaatii yaadan kisaaraa yaadan abisa yaadan nan du'aa yaadan jireenya yaadu deebi'anii ta'uu yaadu har'a amantiin kee kan dadhabe har'a jilbi kee kan dadhabe siyaasa soo baga waaqa sagantaa kana humni warra waaqayyoon eeggatanii eenyudha waan ta'eef waaqayyoon waan ta'eef yoo gadi si buuses waaqayyoon danda'u si kaasu ameen jedhee yoo si qabsayyuu wal dhaanuu danda'a waaqayyo waa'ee jireenya kee ni guddaan garuu gaafa rakkattu gaafa qoramtu gara eenyu ilaalaa jirta abdii kee irra jira iji kee amanannaa kee irra jira yaadni kee moo si gigaate sokkeedha duukaan sokkan jenne yoo dhiire yoo sokkeeyyuu maalidha qullaakoon nufe qullaakoon galaa'e waaqayyo garuu qullaakeen taatu jedheen dachaan si uwwisa jedheen sagantaa kana namoonni baay'een eebbirechaa baattu ameen jedhaa jedhaas Yesuus mana kee jira nan hundumtu mana kee jira ati garuu bahii katicha keessa ofin baasii kata sana keessa ba'uus hin barbaadin yoo katicha keessaa baate jireenya keetu miidha wanti mul'atu baay'ee nama baay'ee abdii kute wanti argamu namoota baay'ee mogolee buuse sagalee waaqayyo keessa salamaffaa Qorontos 4:16 kanaafis nuyi matuma hin godhadha abdii kutan kanaafis nuyi matuma abdii kutan maaliif waan rakkinaa laallee waan yeroo laallee namummaan keenya inni bakkeetti mul'atu kun gadirumaa yoo adeeme bigedha inni keessa keenyaa har'aa bor maal ta'aa deeman haaraa adeema namummaan kun sakamina beektu abdii keenyadha sa Kiristoos Iyesuus hin fudhanne hafuura qulqulluudha har'aa bor maal ta'aa deema haaraa adeema na dhaggeeffadha wanti ijaan argamaa jiru gadumaa yoo deemeyyuu badaa yoo deemeyyuu inni keessa keenyaa garuu har'aa boree haaraa adeema nuti ilaallee kan jiraannu isa alaa ta'uu taane isa keessaadhaadha arraa qabeecha amummaa ija kee hafuuraan balleedha dhiiga Yesuusee kaasa gaggagaa si deebisa dukkana ilaale kan siin jedhu waan irraa bichaa ilaale kan siin jedhu ija kee irraa jaamummaa dheera dhiiga Yesuusee jaamummaa dheera dhiiga Yesuus ne fageesseen ilaala jedhaayyaa dubbadhaa fageesseen ilaala jedhaayyaa kanaaf maaliin goonu abdiin kutan abdiin kutan jiru waan jireenya kee waan hojii kee jijjiirtee gaafa si didu gegeeddartee gaafa si didu yaaltee gaafa si didu jettee gattee gaafa si didu liqeeffattee gaafa si didu
Abdii nama kutaa wanti mul'atu baay'eensa. Waan mul'atu yoo laaltan abdii sin kuta. Waan hin mul'anne yoo laaltan garuu inni mul'anne isin mul'ata. Wanti mul'atu maal godhan jedhee abdii nama kuta. Wanta mul'anne yoo laalte garuu waan hin mul'anne isin mul'ata. Biyya lafaa kana maraakkitee jiraachuu kan dandeessu gaafa gara abdii kee ilaaltedha. Gaafa gara amanannaa kee ilaaltedha. Haareffamuu keessatti caccabuun jira. Deebi'anii guddachuu keetti gadi bu'uun jira. Lafa fagoo ga'uu keessatti karaa buluun jira yeroodhaaf. Yaada foon kee hin ta'in garuu akeeka diina kee hin ta'in garuu yaada waaqayyooti. Katticha keessatti badhaadhu bikkatti hin amanina aangoo waaqayyoo. Soomsu bikkatti hin amanina harka waaqayyoo. Deegsuus beeka. Hiyyoomsuus beeka waaqayyo. Ameen jedhaa meel takka. Hiyyoomtee immoo naftu dachaa argata. Dhiiga Yesuus namee galaayyaa. Qullaa of godhee booddee deebi'ee haareffama. Erga qullaa ta'ee booddee maal ta'a? Deebi'ee muxee haara'ee ka'eetu warra kan itti dhaqee dabalata. Waaqayyo si kaasuudhaaf hadhayyuu akeeka qaba. Yaada qaba waaqayyo irrayyuu. Sagantaa kee dhufe kaasuudhaaf. Hamilee kee dhufe kaasuudhaaf. Carraa kee dhufe kaasuudhaaf. Waaqayyo irrayyuu akeeka sii qaba. Ati garuu gara abdii kee ilaali. Fireen qamadii tokko jedhamte iji qamadii tokko yoo du'uudhaa baate meeqa taatee hafteedha. Tokko taatee yoo duute hoo baay'ee taatee gaati. Du'uun ishee dirqama isheeti baay'achuudhaaf. Gaafa rakkinni baay'atu, gaafa dhabiinsi baay'atu, waatu dhufaa jiraman. Yoo du'uudhaa baate meeqa taatee hafte jedhe tokko taatee hafti. Yoo duute hoo baay'ee taatee gaati. Fireen qamadii tokko meeqa taatee dookteedha. Hanga 45 jedha bakka. Amma kana gidduutti yoo du'uudhaa baate garuu mana 40 nama yuun taatu. Daanoo ishee nyaata malee. Gaafa waaqayyo daanoo biyya lafaatti si kennuu dhiisee ofiisii miidhume ati baay'ee kan dabalannaa kan jirtu. Qaba nama si bukkeetiin yeroo ammaa yeroo haareffamuu kee irratti himaa. Waaqayyo jedhaani. Sagantaa kee jedhaan. Sagantaa haareffamuu godheeradha. Haareffamtee baafedha iyya. Mee namni gammadi ameenaa dhiyye. Sinee bisar golkaas. Hojiin kee manni kee arraa qabee haa haara'u. Arraa qabee haa haara'u dhiiga Yesuuse. Arraa qabee haa haara'u dhiiga Yesuuse. Meeshaa nama gaafiidhaan haara'aa. Jedhaan haara'aa. Ila nagartu namoota baay'ee dhugaa gidduu kanaa kaase. Afuura latti yaara soo dhiiga qabarraa kaasamee gida. Hojii kan fakkaate arraa qabee siila taanee gidaayya. Afaffaan joobirra amala isaa keessa wanta inni godhu keessaati amala guddisaa beeka. Guddisa gaarii beeka. Akkuma ofiisaa guddateetti eenyuun guddisa? Ijoollee isaa guddisa. Guddisa isaa keessaa gaafa laaltan joobirri alanni godhatu ala lama qofaa godhata. Yookaan achi buphaa lama buphaa. Buphaa lamaan kun gaafa bu'anii booddee maal godha beektu? Buphaan kun lamaan akkasaa joobira akkasaan ta'aniidhaaf haala mijeessaaf. Amalatti waaqayyo biyya lafaa kanarraa qulqulloota kaayee wayii fakkaata kun immoo. Amalatti waaqayyo biyya lafaarra si kaayee. Amalatti waaqayyo naannoo tokko si kaayee wayii fakkaata iddoo hojii wayii. Ni tokkoffaa maal godha beektu amala isaa keessaa gaafa horee baay'achuudhaaf ka'u akka ofiisaa godhatetti guddisa waan ta'eedhaaf. Tokkoffaa keessa baala lallaafaa yookaan achi gogaa illeettii kaaf. Qaaqoo qaaqee horee baay'achuun gaafa ka'u sagal qabaa maal kaafin jedhee gogaa illeettii kaaf. Egaa gogaa illeetti afee booddee gogaan illeettii immoo lallaafaadha waan ta'eedhaaf. Baay'ee bareeda waan ta'eedhaaf. Nama quuqu waan ta'eedhaaf isa afaaf. Itti aansee booda gola lamaffaatti maal kaaf jettu baala kaaf. Baala keessaa kan akka harbuu kan akka wantoota baala bal'aa ta'an baala tokko obboowwan garaagaraa kana kaaf. Sadaffaarratoo maal kaaf? Citaawwan garaagaraa kaaf. Citaa jechuun afaawwan garaagaraa warreen akka duffaa jechuudha. Haameera dhaqaaf. Warreen caccabaa ta'an. Ilkaansa kana maal godhaaf? Cireera naqaaf. Ni galqaba maalidha? Baay'ee lallaafaadha. Ni lammaffaanoo har'aaf lallaafa garuu jabaataa. Ni sadaffaanoo jabaataa garuu jabanni isaa maalidha? Saduraarra baay'ee caalaa kan jiru. Afafa maal kaaf? Qoraattii gurguddaa kaaf. Maaliif kana godha? Garagabeessa wayii fakkaatu, hamaa wayii fakkaatu, balleessaa wayii fakkaatu. Amala waaqayyo ilmaan isaa qabu fakkaata amalli kun. Waaqayyo akeeka akkasii ilma namaa qaba jedhee amanaa. Akkamitti? Gaafa gara gooftaa dhuftu gooftaawwan gaarii baay'ee nuu kennee. Hamaan bara keessa deemaa dhufu, hamaan guyyaa keessa deemaa dhufu nu balleessuudhaan miti. Nu hojjechuudhaaf. Erga guyyaa isaa ga'ee booddee maal godha beektu? Buphaa isaa irra kaawwata. Buphaa isaa gaafa irra kaa'u, buphaa irraa qabsee booddee gaafa qaama godhatee inni jireenyaaf eegalu laslasii irra tursiisan ji'a tokkoof torban lama sadiidhaaf. Erga achirra kaa'ee booddee maal godha? Suuta gadhee booddee gaafa isheen qaacimmattee cimtu maal jalaa fuudha? Gogaasa bareedaa gogaa illeetti maal godha? Jalaatii baasa. Maaltu galaa ba'aa jira? Jireenya gaarii tarkaa ba'aa jira. Mana dhaggeeffadhaa. Jireenya gaarii jireenya miidhagina maal godha? Garaa isaatti godhee fuudha. Maatti ce'an amma baala harbuuti jennee baala harbuudha. Baala harbuu immoo isa kanarra gaggabaa xinnoo ishee. Sana booddee ammas erga torban tokko torban lama torban sadii erga isaan baala harbuu raawwatanii booddee immoo
suuta gadi ammas baala harkuu galaaha jalaa fuudha jabaachaa moo laafaa jiram gadi bada bulu maal ta'a deemaa jira jabaachaa deemaa jira cimaa deemaa jira dhukkubaa jira woo waraanaa jira umaratti vaaksinii gala waan ta'an eegaa erga akkasii booddee sadaffaa irratti maalitti deemaa jiru amma gara qixaatti qixaan immoo nama waraana miti de yoo taa'u yaada sinteessisu yoo rafuu sin raffisu kan kee caala ammoo kan ishee yaadigaa kan cuucii ishee yaada cuucii joobidha taa'uu dandeessu waan ta'eedhaaf suuta gadhee ammoo gaafa isheen gabaachuu ishee maal godha qitaa gadhaatii kaasa maal ta'e amma qoraattiidha amma gataa'uun hin danda'ama hin danda'ama maalti deemaa jira beektamu akka yaada fooniitiin yaada sammuu fooniin gaafa yaaddan ajjeesaa badaa jira qalbii hafuuraan gaafa yaaddan garuu ol kaasaa jira nama tokko jabaate kan jettu jabaa tokko si kaasu ni gara waaqa jireenya jabaadhaan kaasamee gara ayyamaadha jajjabaate kan jettan waaqayyo waan jabaate si kaasu gara afaanii baasamee gara ayyaa kan kaleessaarra baay'ee ammaachaa kan jiru kaneen gaddaarra baay'ee ammaachaa kan jiru kan waggaa darbeedha cimaa deemaa kan jiru maaliif kan jettan dhaggeeffadhaa deebisinii erga waaqayyoos akka dibadduudhaan biti jedha waaqayyo galgala kana ol ka'iinsaaf sii fidee gida waaqayyo amee gara ayyaa saduma maal dhageenya dhagee qoraattii irra ga'eera hin dhukkuba qoraattiin mana manteessisu hin wawwaraanaan yoo asan barfadha gatiin barfatiin isin jedha yoo asan tura gatiin turiin isin jedha dhagaaga namoota baay'ee waaqayyo guddinaan gaafa kaasu hiriyyaatti kaasa maatiitti kaasa akkamitti inni kadha beektu yeroo baay'ee kutaa kan arfan isaanii fakkeenya kana sagal qaba gogaan sun maatii kee fakkaata maatii makee abbaa kee haadha kee obbolaa keessatti kaasa gaafa si kaasu qajeelu walumatti kan kooti jettu yoo irra ciisee iyyuu naata warratti jettu maal godha betta sitti kaasa waan jalaa si fuudhee yookaan isaan si galaa si fuudheetu maara si kaa warra ollaatti si kenna hiriyyaatti si kenna hiriyyaan akka baala maaliiti waan jedhaaf akka baala isaa waddeessa kanaati waan jedhaaf isaan immoo maalidha firara xindoo shawwayu waa'ee kee beeku waan jedhaaf amala kee beeku waan jedhaaf amma nama gaarii tola eeggattu maal godha isaan si galaa fuudha waan achi baasee waldaatti si kenna waan waldaa keessatti waaqni maal godha achi baay'ee warra waldaa keessa akka heexanaatti si kenna waaqayyo warra si waraanan maalidhaaf katisiftuudhaaf lafa hojii kee lafa oolmaa keettidha gaafa qoraattiin kun ga'u dhaggeeffadhu jaallattee miti dirqama keessa sochoota amiin jedha gara du'aatti immoo miti gara jireenyaatti malee amiin jedha ayyaana amma kan sinni mun ijoolleedha cuuciidha wanti kun garuu jireenya gaarii yaadaa fi jira ofaa dandeessuu yaadaa fi jira erga kana gara booddee maaltu jettu taa'uu dandeessu waan jedha sochii gaafa isheen eegaltu kaattuu diriirsaaf harka waan lagateen dubbiin immoo eenyu kana mani ameenaa dhufe yesuus harka kal qabatta waan namaan mijadharraa qabe siifaan eegatanii gara siifaan eegatu dhiiga yesuus harka mirga darbata arraa kaasee gara ayyaa waan namaaf hin taane gara naa ta'a gara ayyaa eenyu kan gammade ameena akka takka nama tokko irratti illee hundi keessa garbalala waan maatii irratti ta'een beela duratti ta'a dhugaama soba oromsa maatii qaqqabeen bee lola maatii keessa qaqqabeen beela duratti dhufa hiriyyaan nagaa ollaan nagaa firri nagaa inni garuu addatti lolaba kan kokummaa inni jettati sirrii mada kan kee kun addadha adda waan ta'eef akeekame tokko jira waa'ee jedhaaf yaa namoota 19 galgala kana akkatti fudhadhee baanaa jira waaqayyo miidhaale waaqayyo inni si hojjechaa jiru si hojjechaa jira nama si bakka jabeessi qabiitti waaqayyo inni si hojjechaa jira dhaani maalo si hojjechaa jira dhaani inni si hojjechaa jira dhaani si hojjechaa jira dhaani hojjetamtee baasa dhaani namni akeeka haaraatti jira kan mirga darbatee ameenaa galiyyate ameenaa galiyyate Hati
Talk
Aku
Awamaranu, hatakenu bate, usikonang kamu, kalau kamu gote, kepulu kaseto, kepulu kacete, kosong nakasu, unakena tate, awamaranu, hatakenu bate, usikonang kamu, kalau kamu gote, kepulu kaseto, kepulu kacete.
Amen.